tokkoomsuu irratti Oromoo keessa nam ga'ee guddaa taphate kabajamaa abbaa keessan goobanadaa ceetiin hin jedhan waan isin ajaa'ibu keessa kana seenaan Oromoo keessaan nu barsiisan inni biraa takkaa waan arginee hin dhagahin seenaa irratti illee ummanni Oromoo lafa baay'ee kana lafa hedduu kana ka qabate waraana ummata irratti banuudhaan ummata biraa of jalaa duulaan waraanaan buqqisee of jalaa sochoosuudhaan kaan gartee akkaataan taane liqimsuudhaan dhabama godhuudhaan lafa kana hunda qabate ummanni Oromoodhaa jedhanii seenaa kana afaan barsiisan jechuudha. Warri isin leenjii kun Oromoo. Maal beekna afaan Oromoo dubbatan. Leenjiin walumaa galatti wanni leenjii jedhanii sartifikeeta nu kennan kun waa'ee sabboonummaa Oromoodhaa. Durallee ganda keessa mandara jiraannu kan fuudhan sabboonummaa Oromoo nurratti beekanii fi dhugaa dubban. Kana booda sabboonummaan Oromoo ni jedhamu biyya diigaa, biyya balleessaa. Sabboonummaan Oromoo ka jettan sabboonummaa dhibbummaati. Kuni kashaneeti. Sabboonummaan Oromoo biyya diigaa waan ta'eef sabboonummaa biyyaalessa. Sabboonummaa biyyaalessaa ka jedhamu hordofuu qabdanii. Inni ka Itoophiyummaa qofaan deeman Itoophiyummaa achitti ilaalchi gartee sabaan maaliin deeman dhibbummaa akka ta'ee fi ka biyya diiguu akka ta'e. Lafa leenjii kanarratti xiyyeeffannoon mootummaa qaamota sadii ture jedhu. Waan isin ajaa'ibu kana keessatti wanni nu barsiisan keessatti qaama sadii ka taargeet godhatan jibbaa irratti ka labsan jechuudha. Inni duraa adda bilisummaa Oromooti. Inni lammaffaa miidiyaa keessaa OMN. Sadaffaan diinni biraa marroodha. Maqaa nama dhuunfaa jechuudha. Marroo ka jedhamu ABO shanee jarri tokkomaa jedhan yoo barbaadanis akkaataa sadii kana dhiyeessan. Yoo barbaadan OMNs ABOlleen deebi'ee warri shanee jedhaniin kunillee tokkochumaa jedhan ammoo isaa booda waan ganama sitti himan galgala irran deebi'an. Inni biraa kitaaba falaasamaa ka jedhamu akkuma beekamu ijoolleen Oromoo guututti gubaa turte mufatanii jechuudha. Kitaaba kanatu biyya bulchaa Itoophiyaa bira damarimo maalii jedhanii san falaasama kitaaba falaasama eda'amuu jedhamu san kitaaba kanatu Oromoo bira tare Afrikaa ga'ee addunyaa bulchuu ta'a. Kitaabni kun sirna gadaa irraa waraabame parsantii dhibba sirna gadaati. Fakkeenyaaf nuun jedhe mee isinii dubbisa peejii takka jedheeti kitaaba akkana banee obbo Saadiq namni jedhamu leekchar achi irratti nu barsiisan obbo Saadiq ka jedhamu maal jedhe beetani akkana baneeti laalaa jedhe sirna gadaa irraa waraabamuu isaa ragaan ani isinii kennu mee dhageeffadha. የተፈጥሮ ሕግ ይላል jedhe sisinii galee amma jedhe seera uumamaa jechuudha.